How are you guys? Welcome to this video. Today we are going to see about full forms and contracted forms of some phrases. Phraseota muraasa contracted akkasumas immoo full form isaanii maal fakkaata kan jiru kan ilaallu ta'a. By the way, phrase jechuun gaalee jechuudha. So gaaleewwan qabadhee isaan kanneen kara mirgaatti kara bitaatti argaman muraasa kanneen jechuudha. Kanneen akka I am, you are, we are, they are, akkasumas she is, he is, it is. Jechuudha. So mee haa ilaallu tokkoon tokkoon. I am. Contracted form isaa karaa gabaabaadhaan jechuudha. Apostrophe s kan jedhamtu sana fayyadamtanii am jenna kan gara bitaa jiru sana jechuudha. You are, your, we are. The contracted form of we are is we're, okay? We're. They are, there. Yoo dubbisnu jechuudha. Contracted form isaa bifa kanaan. There. She is, she's. He is, his. It is, its. Jenne haala kanaan dubbisna jechuudha. Contracted form isaa. So yeroo baay'ee contracted form fayyadamu native speaker onni. Kanaaf you have to be aware of that. Okay, let's practice the contracted form of those phrases in a sentences. So sentenceota keessatti immoo mee contracted form sana immoo haa ilaallu tole practice haa goonu. The first one lakkoofsa tokkoffaa jechuudha. Inni isa jalqabaa I am a student. Ani barataadha jechuudha. So contracted form immoo I'm a student jettu jechuudha. Okay? I am jecha lama san jecha tokkotti jirtanii jechuudha. I'm a student haala sanan. Lammaffaa he is a doctor. Contracted form isaa immoo yoo gurbifamu he is a doctor. Jettu jechuudha. Okay, let's pass to number 3. We are farmers. Nuti qotee bulaadha jechuudha. We're farmers. Jettanii dubbistu jechuudha. Number 4. They are workers. Isaan hojjettoota jechuudha. They're workers. Jettanii haala kanaan dubbistu. Number 5. It is a rabbit. It's a rabbit ta'a jechuudha. Contracted form isaa kan gargariisu jechuudha. So contracted form qofaan immoo lakkoofsa 1 2 3 4 5 yogguun dubbise jechuudha. Lakkoofsa 1 I'm a student. Number 2 he's a doctor. Number 3 we're farmers. Number 4 they're workers. Number 5 it's a rabbit. Jenna jechuudha. Okay, let's see some questions. Gaaffilee muraasa immoo mee haa ilaallu. I am clever student. It is number 1 by the way. Number 1, I am clever student. Contracted form of I am mean maalidha kan jedhudha amma iddoo kanatti kan yaadu qabdan. Okay, then iddoo duwwaa san guuttanii pronounce gochuudha jechuudha. Like this akkanatti jechuudha. The contracted form of I am is am. So maal jenna? I'm clever student jenne jechuudha.
Number 2, you are my classmate. You are my classmate. You are my classmate. So then, what is the contracted form of you are? Contracted form isa you are kan you are in contracted form isa mine. Akkamittii pronounce goona? Mee pronounce godha? Gootan jedheen abdii qaba. Maal jennee pronounce goona? You're my classmate. You're my classmate jenne jechuudha. You're my classmate. Number 3, she is in our class. She is in our class. She is in our class. What is the contracted form of she is? My contracted form is mine. She's jenne, okay? She's sana booda. She's in our class. She's in our class. She's in our class jenne jechuudha. That is all for today. If this video helps you a little bit, give me thumbs up. And if you are new for this channel, don't forget to click the subscribe button. Have a nice time. See you by another video. Kanarraa kanuma fakkaata videoon kun xinnoo yoo isin gargaare like godhaa akkasumas immoo chaanalichaaf haroo yoo taatan subscribe nu godhaa jecha video biraatiin ammoo lagarrutti nagaan ta'a.